barnootaaf iddoo guddaa akkasuma laattan ni hubanna. dhugaadha eeyyee barnootni hundaa oli lammiin barate of ta'ee guddataa lammiif quuqama kaayyoo baha Afrikaatti barnoota qulqullina qabu afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin akkasumas hundee maalummaa Oromoo sirna gadaa ilmaan keessan olmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii barsiisuun lammiif addunyaa fi bu'aa buusu ga'oomsee gumaachuuf waldaan aksiyoona barnootaa waliif aksiyoona gurguruu erga eegalee bubbulee jira. isinis aksiyoona bituun kaayyoo yeroo dheeraaf gabaabaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggata. Sirna bulchiinsa isaanii fi kenniinsa qulqullina barnootaa isaaniitiin haalaan adda ta'an Finfinnee dabalatee bulchiinsa magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa mara Amboo, Fiichee, Bishooftuu, Adaamaa, Naqamte, Gimbii, Dambidolloo, Direedawaa, Shaambuu, Haramayaa, Shaashamannee, Baatuu, Gobbaa, Bulee Horaa, Shaakkisoo, Yaaballoo, Jimmaa, Roobee fi Asallaa dabalatee kanneen biroo keessatti ijaaruuf deemu dhugoomsaa abbaa qabeenyaa ta'uunis irraa fayyadamaa jedha waldaan aksiyoona barnootaa waliif. Maarree waliif keessan keenya aksiyoona bitaa. eeyyee aksiyoona bitaa jechuun waamicha lammummaa isiniif dhiyeessaa. aksiyoona keenya kan bituu dandeessan baankilee Oromiyaa International hojii gamtaa fi Awaash isinitti dhiyoo jiru kamuu keessaa yoo ta'u aksiyoona xiqqoo isin bituu dandeessan lama ta'ee guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 20tti jechuudha. waldaa aksiyoona barnootaa waliif.